إشراق تيفي ورو علمائي إبسطوا فالقين مقا ربي تيم بنا دبي تينيا الحمد لله جل ربي كفار فنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جنة يا واسكينيا يا كسموتا كينيا كان ديرا في يا كسموتا كينيا كان ديرا في دلا كان أسير قمتن كان ديو فلالا قلتوما جنة الف الف مرة بقر دقيني الحمد لله بقر دقيني الحمد لله دام ستكون كبا من الراقي بلا يا ودي يا مالي ميرام سكي سراهين كبلا بكا واسا بوتين ناف ديبس تا ديبي مالك يا ودي ينسيب ديبي ديبي وهما لين كبو أنو ما ديبي ميغا فتوكا رب ما جرا واسني كان جلن سيب ديبي سمالا بر أن كان نديبي هواسا غوتو ميغن دبدا صوتي يا ودي توكالي مالتي غندي إساني جلقبي هواسا دولتي بالما جارشي أما سكسما مدرسة جارني هاوني بشمرن أقال لنج ممني أقام بردني هواسا فكينيا تاني مما تمدتي مالي ركون ساني مما تمدتي مالي ركون ساني دوران كستراني أما مومي سجراني هاوني بشمرن مدرسة جارني كان هنتمرني هاوني بشمرن كان سلا يباتن درلا فيساني هاوني بشمرن كان سلا يباتن درلا فيساني أو في برنوترا أوف بود جاني يا ربي قادمان دولتي غندك نهودا كدلتي سنتورا دابچو وابينيتي مدي وانودي بچرادي كان نديبي يا واسا كينيا مالي برنوترا أوف بود ديبنا كان هاوني بشمرن أكام برچا جران حديث القرآن منقدوتا كانيا نو إسن جالنا فودرا ديمو إسني فاونا كان برنوترا هنجرة إيرانو ديبزي كان برچا جرو كان برنوترا هنجرة إيرانو ديبزي كان برچا جرو إيرانو دوامسي هاوني بشمرن أكام برچا جران حديث القرآن منقدوتا كانيا نو إسن جالنا فودرا ديمو إسني فاونا مدرسة إغلامي تمورا والفانا جبادا بردا إرتي والياما جبادا بردا إرتي والياما يا واسكينيا دواي سندا منا يوي سمو فاچيفني ديفا ما سنغافنا جسان كيسن جنة هاتو جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسني جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسني جنة الله أكبر الله أكبر ولا المقدر تاني الله أكبر الله أكبر أكس إن شاء الله سكنتان كي يتموفوفا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وتر يحب الوتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الحمد لله رب العالمين guyyaa arraa guyyaa gammachuu guyyaa yeroo dheeraadhaaf eeggataa turtan gahuun ni'imaa rabbiiti fadlii rabbiiti alhamdulillahi rabbil aalamiin maasha allaadha of qabdanii eegaa ganamarraa kaatanii akkanatti taa'uu jirtanii kan aduu keessa taa'uu fi kan gaaddisa gidduu taa'u hundinuu jazaan keessan jannata haa ta'u jechaadha sheekoleen keenya ustaazotiin keenya hedduutu asirraa dhaamsanuu darbaa oolanii dhaamsanuu dhaamaati oolanii dhaamsa isaaniidha warra qalbiitti qabatu rabbinu haa taasisu rabbinu haa taasisu liman kaana lahu qalbun nama qalbiin isaa ajjiruu fi nama hedduutu dhaamsa adda addaa dabarsaa oole yoo qalbiin as jiraatanii jettanii hedduutu darbe jechuudha warra qalbii fi qaamaa fi qalbiitti katabatee galu rabbis na taasisu rabbis na taasisu rabbis na milkeessu aamin jettamoo lamin jettan aamin jettamoo lamin jettan yaa rabbi nu milkeessu hawaasa keenya yaa rabbi nu milkeessu yaa rabbi nu milkeessu maaliif jennaan dhaamsa hedduutu dabreeti jira
yoo da'awaa ta'e illee hedduutu darbee jira jechuudha kanumaan rabbi nu haa fayyadu an cufni idaa galaanaati jedhani wama jedhaniifi malee dhaamsa hedduutu godhamee jira da'awaan illee hedduutu godhamee jira kan isaan godhanii rabbi nu haa fayyadu rabbi nu haa fayyadu rabbiin subhaanahu wa ta'ala waa'ee ilmi irraas hedduutu dubbatame si'iraarraallee hedduutu dubbatame rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi muhammadiin maal jedha fa'alam qabla alqawli wal'amal jedha yaa nabiyyi allah muhammad jechaan duratti waa dalaguun duratti dura baradhu waan dalaguu deemtu san dura baradhu akkanumatti ka'een waa dalagaan duratti dura barumsa jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala iqra bismi rabbika alladhii khalaq jedheen maqaa rabbii kan kee guddaa kana qara'i jedheen qara'ii jedheen kanaafuu barumsa kanatti haa jabaannu hawaasa keenya ittillee jirtan arraa eebba maaddaa haraashiitina fakkaata warra akkasitti amatu wal eebbisu rabbis na taasisu rabbis na taasisu yaa rabbi nu dhaga'i maaliif jennaan obboleeyyan islaamaa diin islaamaa kun diin addunyaa kanarraa isa sadarkaa tokkoffaa irratti argamu jechuudha inna addiina inda allahi alislaama jaa rabbiin diin jaallatamaan amantaan filatamaan rabbi biratti islaaminaadha islaaminna maal jee nabiy allah muhammadin alyawma akmaltu lakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina arran tanaja guyyaa arafaati guyyaan sun guyyaa arafa dhaabbatan guyyaa hajjatal wadaa'i baada asriidha ayanni kun irratti buute kalaamni kana booda hin buune arran tana isinii guunneeti jirra diin keessan kana isinii guunneeti jirra ja wanni irraa hirrate hin jiru jechu diin kun guutameeti jira wanni namni biraa dhufe itti nu dabalu hin jiru duraanu rabbiin subhaanahu wa ta'ala guutee nuu kenne kanaaf waradiitu lakumul islaama diina ja jaalladheetin jira isiniif islaaminaa kiyya kana isiniif jaalladheetin jira qananii kiyya isin irratti guutee tola isin irratti oole diin islaamaa moo isiniif jaalladheen jira jedhe rabbiin nuuf jaallate nu too hin jaallannu nama jaallatu rabbi nu haa taasisu rabbi nu haa taasisu rabbi nu haa taasisu akkasuma warra waan dhagayetti fayyadamu rabbi nu haa taasisu anillee dubbii hin gabaabsu jechuma tokko qissaa tokko isinii himeetin isinirraa dhaabaa gaaf tokko abbaa tokkotu jira abbaan kun ilmaan lama dhiiseeti duhe ilmaan lammeen kana gaafa dhiisee duhu ilmi inni abbaan kun qabeenya ilmaan kanaaf dhiisee du'e kan dhiisee du'e kana raada takkaa fi kumbula takkaa fi timira takka dhiisee du'e jechuudha abbaan kun as jirtaniimi as jirtamoo mana jirtan akkasi qalbii naa godhaa jechuudha abbaan kuni waa sadii dhiisee du'e ilmaan kana lammeeniif abbaan inni irra guddaan kun ilmi inni irra guddaan kun waan ajaa'ibaati ilma isa xiqqaa kanaan akki jee raada kana ani gama duubaa kanan fudhaa gama hudduu kanan fudhaa ati gama mataa fudhu je'een timirallee gama hudduu fudhu ani gama mataan fudhaa je'een kumbula ani halkaniin uffadhaa ati guyyaa uffadhu je'een amma rakkate gurbaan xiqqaan kun namni namarra jiru ciisee nama dhiita je'anii akkuma jedhan sana gurbaani raada isa to ilmata isa guddaa kanatu ni ilmata gama hudduu fudhate ni gama mataati mataan maal sii fayyadare waan akkasiin fayyadu jechuu timira kana ammoo wanni inni kennu firiin saadhaa gubbaa jira jalli akkanumatti ta'a mucaan jaluma akaafaa kan irraa nyaatu isuma waan ajaa'ibaatti baase amma akkasitti osuma deemanii akkasitti jiraatu dadhabe gurbaan kun halkanii isa uffatee bula kumbula kana inni qabbana keessa bula gurbaan xiqqaan kun baada saniidha gurbaan kun nama hayyuu aalima bira dhaqeeti gaafate jechuudha akkasi obboleessi kiyya kun akka nana godha akkamin tahaa akkamin godhuu qabaa jedhee dhaqee gaafate namni hayyuun kun aalimni kun maal jedheeni eeganni akkas tahe hoggaani dhaqee nyaatuudhaaf irraa muratuuf muka gubbaa koree gamni udduu kiyyaa waattiin qabdu jedhi qottuu fadhuu dhaqeeti muri jedheen ni mura jedhiti eegali jedheen hadili godhuufi deema abootaa maaliif murte yoo mukki jalli murame ganaa ni jigaa mire akkasitti waliin nyaanna ganaa waliin nyaanna hin tuqin je'een waatiyyoos fudhatee dhaqee nin qalam gama mataa gaa duraanuu gamni mataa kiyya waattiin qabdu
kiyya qaladhee nyaadha je'een akkasitti lakki abootaa egaa waatiyyoon ganaa mataan irraa muramnaa wayii gamni duubaa jiraare hin jiru kanas walumaan nyaanna je'een akkasitti kumbula kanatti deebi'e kumbula kana immoo oggaa asiriin gahee kai fudhu kara lagaa qaceeli je'een nin miicaa nin dhiqadha kiyya je'iti kara lagaa qaceeli je'een akkasitti oggaan alkanika wayi goggogaaree asiriidha yerooni akkasitti kumbula soliin offannaa hin tuqin je'een kanaafuu rabbiin haqa akkasitti gurbaa kanaas baasee jara lachuu adilii kenneef jechuudha kanaaf jennaan nuti wanni nuti jiraannu diinka addunyaa kanarratti diin islaamaa kanaaf rabbiin nu uume waan nu uume diin kana obboleeyyan keenya harka mirgaatiin qabatuu qabna addunyaan daaruun nafaati addunyaan ganda dhumtuudha waan taateef addunyaa kanaa jecha diin keenya akkan dhabne kalaama rabbii kana baratuutti haa jabaannu qur'aana rabbii kana qara'uutti haa jabaannu hawaasni keenya hedduun keessan maashaallah diin jaallattan diin jaallannaan immoo afaaniin qofan taatu ofiifis itti deemtanii baratuudha qabdanii isin keessa amma yoon ka'e isin gaafadhe maashaallah sheekotiidha aalimul allaamaa sheek Muusaa Su'aalaa doktor sheek Muusaa Su'aalaa isin keessatti argaman isiniin kun isaan kun arra eega dhufanii biyya kana qubatanii oggaa karaa 40 way achi lakka'an isin keessa eega isaan dhufanii biyya kana qubatanii namni qur'aana kalaama rabbii fixanii jira isin keessa isin guutunuu fixanna fakkaata hin jiru maali laa ta'oo akkanatti diinirraa afaaniin ni jaallacha jenna gochaan immoo biraa dhabamuun hin ta'u ofii keenyaallee ilmaan barsiifanna osoo hin taane beeki nama ofii baratetu ilmaan barsiisa kanaafuu jennaan xiqqaa fi guddaan keenya haa barannu Abu Bakrii faa yoo fudhattan radiyallahu anhum wa ardaa sahabaan rasuulaadhaa eega oggaa 40 faa achi qaaraniiti baratan Umar ibn Khattab khayshaytaanni karaanni irra ba'e irra hin baane waggaa 23 tti fixe qur'aana kana isiniin kun arra ana arramni nan dandahu ana arramni na furdate sichi ilmaan kiyyan qaraasifadhaan hin taatu jechi kun isinin fayyadu waan taateef baratuudha qabdan yoo guyyaa tokkotti jecha tokko qabattan akkasitti gaafa amataadhaa baay'ee lakkoofsiftan jechuu kanaafuu haawwanii fi manguddoon keenyas jabaadha akkuma ilmaan barsiifatu jirtanitti ofii keessaniifis barumsa jajjabaadha aqiidaa islaamaa kana jabeessaa baradha kanaaf akkuma jiru duutiin jira boodan isheen amti waan taateef jabaadha baradha darasootii isin bira jirurraa gatta'atii baradha rabbiin isini halaafisu galgaluma barcaa keessan afaan kaataati barsuutumatti irraa qabattan osman dadhabne osuma inifanne irraa qabattan jechuun rabbi nu haa fayyadu yaa rabbi nu dhaga'i yaa rabbi nu dhaga'i diini fi duniyaa rabbi nu haa milkeessi diini fi duniyaa rabbi nu haa milkeessi yaa rabbi hawaasa kana milkeessi yaa rabbi hawaasni kun diin jaallatani yaa rabbi jaalladhu aboo aamin jaaka ni dadhabdanii aboo dadhabdanii kam walle laaqanatu ga'insa yaa rabbi milkeessi yaa rabbi milkeessi manguddoo keenya kana manguddoo diinii fi duniyaadhaa milkoofte yaa rabbi nu taasis kan guyyaa qiyaamallee saffaa Abaabakrii saffaa Umar dhaabbatu yaa rabbi nu taasis haawwan keenyallee saffaa Aishaa saffaa Kajiijaadhaa yaa rabbi nu dhaabi yaa rabbi nu dhaabi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اسمعتي كامير كان إن شاء الله شيخ كينيا قدام سني ديسا kana akkas jechuun ammalleedha madda araashillee ganda keessa babal'isu jiru akkasuma jechuun ammalleedha sheeka keenya wajjin qabsaa'u jiru sheeka akkasiidha kan dhaamsa ajaa'ibaa nu dhaamu isini dhiyeessa maaliin simattame Allahu Akbar sheek yaasinoo keenya jaallatamaa nama haalaaf amalas rabbuma badhaase barwaa hunduma haalaaf amalas rabbuma badhaase barwaa hunduma الله أكبر شيخني علمي في دام سفيدي جرا أمر رجيب دا تكا قدام نما إسني ساتا سيسو فيدما نما إسني ساتا سيسو فيدما نما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوبا قيان الرا قيا قمتشوتي قيا أومشاتي أكما دروبي كمتي غافا دراغيزي هاسوانا كيجان غافا بيتي مراتو نمني تاي غافا بيتي فيجيتو مراتا جان غافا مادا هراشي هذا ديرا أبا ديرا خو قرأي جان نمنين قرأين أرانتا نخشينا ويچو غيان الرا غيا ايبا غيا غمچوتي دوبا منغدو تينيتنا همالي ربي عيدوف همالي ربي عيدبلوف هاون كينيا شمرن كينيا كسمر ربي عيدبلوف دوبا نمنخون مادة هراشي غجان كالرا في بفا والا لمتكو اودونتان حواسني بيا براتوتا شيخاتيف غرغالو ملي براتوتا شيخاتيف بؤر اتباتاني افبرق ابسيسني سبب برسيسو تهو في ملي اف رابرچو وان دبمف بهاون بيا ابوتين بيا شبابن بيا وري بيا خمبرتوس اك بياتتي يوغا برتن تقاتو غدا تهو من غدو تهو ديره تهو دلا تهو مادا هراشي جام اني قطت اني نغدت اني دلدلت حجتا موتما يوتي وانتم فري حجته يو خمبرتو ده مادا هراشي جاما يچو دوبا خناف ارانتنا بكتون غندخون سيناتيسن تنجل قبا ارانفچون قبدن يروجل قبا شيخ نخينيا امتا خدشن فادورا غافا دين كنا غدابو بي خيستي لفاتي قدورترن اكسمتي شيخ ناصر حاجي الرخن نخيسة عنكن غافا دين بيتنا خيسة غدابو حترا دبمسيسوف اكسمتي warrab bintahi ammachu dhabamsiisuuf laffa'aa turan keeysatti manguddoon bakka tanaa manguddoon ganda kanaa bu'uura ta'uun diin isaan fidan san cinaa dhaabbachuudhaan jabaachaa turtan garuu immoo amantiin islaamaa kan nurraa barbaaddu namni waan takka hugguu eegalee if dura deemuu dhaqaba malee if booda deemuun teenyaa miti arraan tan ammoo akka dursunuu hin jirtani arrammo waas deddeebitan garuu dur daran bakka teessaniif deebi'aayin isin hin jaatiban akkam jettan manguddoon namuma jaboo jira sagalee nama waa xiqqoo jira kanaaf waa barachuun rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa wanni irraa nu gaafatu kana biiti teenya carraa guddaa rabbi nuu kanne rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa caalima guddaa شيخ خينيا شيخ موسى سؤالا نخنون شران تولشو راي دوبا عمري ديرتو بركة ربي أخنو فيه آمين جيمي زان اللين زاز دي كده بر اتجيسو أكسيت عمري بركة ربي أخنو نوتيلي رانو هافا يدمسيس بيتي تينيوتون أمش شنتا ميشان برنوني إسلاما خيسا براتما جرا غرومو نمني شنتا ميشان خمبرته غوتو انا خنا خيزن جرو خناف حواسني مسلمة حواسني خينيا براتو ده شيخايو يسنغافني شيخ محمد الرولي فانيس انو مدير مخانا فاتوران درسو مادان شيخ كوتين برالين تاكسي ترتهدود غرو هاتو نمني ارانتنا لا اله الا الله محمد رسول الله يچوندن دنيا نما مسلمة خيزته هجرا چوفات دالتا ملتا جرا مادة هراشي يچون فايدة كنا قباچود نمني غافا جولما سا دينين براتم ايغاني في غافا سنكيسة هاتي ديرا منا نمايو ريت انتلتي تم منم بلفتو جاني تم باري خيسة قوشا واتي قوام بفتي في بدين اتبري بچاران جولي برسيسن يوك ارانكا حركة والفتو جاني وانا دادا لنجي waa'ee jiruu qofarra kannaniin malee gaafa dur diin baradhuun hin jiru waan ta'eef
arragaru namni haati dhiiraa maaddaa raasiiti ja'anii yoo dhuftee barachuu baattee gaafa carraasii keessatti amantaa barachuu waan hin turiniif ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah sababa maaddaalee haraashii qara'uudhaatiin namoota jechuu dadhaban gara 10 kadhiyaatan dhalaarraa dhiirarraa amata kana keessa waan akkanaatiif biyya teenya tanattuu mul'atee jira. nama torbee meeqa ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadun rasulullah jechuu qare. duba kanaaf barnoonni faayidaa guddaadha. barnootaan ala rabbi dura dhaquun qaanye keessaa huggu barnoonni kana mana si jiru darastichaan deemii fudhuuti zaawuyyaa sun waliin seenaa ijoollee jettee mana guddaa teessanii mana xiqqattichi erguu bichaan faayidaa siin qabdu jechuudha. abbootirraa seeraa miti qara'uun duba eebbi ajaa'iba ta'uun gursuun boonsuun eebbi dheengaddaa ni jirtanii ni jirtanii bara gara nama 3,000 magaalaa gursuun qofa keessatti maaddaa haraashii akkasii baratamaa jirtu warra akkasii dha'u jechaa seena saniin isiniin baan amata kana guutuu warra barachaa ture kana yeroo teessan haati dhiiraa mana siitiif carraaqachuu dhiiftee haa ilmaan agabsitu abbaan dhiiraa horuun dalagin masluufa haa ta'u jechuu odoon ta'an yeruma daleeydee salaa as galtee haati dhiiraatis hamaan diliidhaan galmee sii balleeysitu abbaan dhiiraatis galgala qamaatiin za'aa balleessee salaata subiitti dabarsu nagee keetii waan qamaatus qamaa waan daleeydus dalagaa za'aa boqonnaa daqiiqaa 20-30 yoo qara'e namni gayaadha tahaafi jechuu. kanaaf hawaasa keenya seenaan teenya tan gaafa duraa akkanan turre hijiraa nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam bara 1347 akka awurooppaatti bara 1947 keessa magaaluma teenya ta gursum tana keessatti yeroo dheertuu zabana Haile Sillaasee gabrummaa addaatii ture namni muslima jechuun kan hin danda'amne dhalaan islaamaa waan islaaminaa leellisuuffatuun kan hin danda'amne namni salaatuuf kan hin danda'amne sheekha namaan jettee kan nam tokko sin dhiifneen baana gaafa san keessatti haati dhiiraa harmaa magaalaa baabbillee xiqqooshaa daa'isisanii waraana 100 ol nyaachisuu turan asirraa ka'anii harar geessanii nyaachisuu turan gaafa sun keessatti abbaa dhiiraatii fi haati dhiiraa waliin ka'anii haati dhiiraa qooshaa baarree fuutee abbaan dhiiraa citaa farda isaanii qoonqoo farda isaanii horii isaanii fe'ee magaalaa san waliin dhaqanii isiin asi biraa bultu ati deemi ijoollee deebii jaanii abbaa dhiiraa deebisanii haadha manasaa ol naqatan bara dheeraa keessa yeruma dhiyoodhaati kan biyya teenya tana ture gaafas keessatti ijoolleen dargaggoonni magaalaa kanaa ijoolleen dargaggoonni aanaa gursum nuti gabrummaa akkanaa baadhachuu hin dandeenyu jechuudhaan qabsootti hoggaan ififiminaa bahan Haile Sillaaseen nama 500 ol magaaluma teenya tana keessatti nuti gabrummaa akkanaa amantiirra rorroo dila kanaan baadhannu jechuudhaan qabsootti gaafa seenan nam 20 goojjoo citaatti ijaaree itti cufee baanziila rabee nama 500 ol aanaa gursum bicharraa gate duba arraan tana dille sun rabbi nurraa kochiisee gaafa gabrummaa keessaa'u diin keenya barachuurraa diin keenyaaf qabsaa'urraa hin usne nuti arra ni qabnaa duba diin keenyarraa lafa taa'uun teenya maal jettan hawwan isin barachuu jirtaniimi zaataan hedduma sagalee walle shaarjii dhumu dhiyaate fakkaatti akkasitti hundumaafuu rabbi nu haa milkeessu maaddaa haraashii caaseeffamnisii gubbaa hanga jalaatti izni rabbiitiin aanaa gursum keessatti yoo xiqqaatte namni kalaama rabbil izzaa hin beeyne hanga hin jiraannetti araddaa 39 keessa kaayyoon keenya guddaan kana allahu akbar kanaaf duraanillee barachuu jirtan arraboodellee gaafa duraa afaanumarra qaqqara odoon taane salattuu humaan baranii wahuma afaan irratti haba baraniifaa akkana jechuu ture isin akkasii ni bartaniimi khadiijaan ama 55 gaafa nabi muhammad irraa alayhi salaatu wassalaam diin islaamaa fudhattu kanaaf umriin naman daangeessu namni jiru numa qara ta qaraatees haadha manaa gutaate
haadha mucaa tokkoo gutaate diinsiitis mana galuuni dhaabbachuu qabdi. Diiniin islaamaa Aishaa radiyallahu anha majlisa dhaabdee dhalaa bira qottee dhiira qaraasaa turte. Taariikha islaamaa keessatti dhalaa nama 850 kan ga'u kan ilmii baratee biyya barsiisaa ture jira. San keessaa Hasnaa jedhanii gaaf tokko Imaamu Shaafi'iin eegee ilmii baratee majlisa dhaabee biyya galee majlisa dhaabe kitaaba ummii jedhamu kafanni fiqiitiif ittiin booda eega kaa'ee booda caalima biyya tanaa irraa hin baradhaa na qajeelchaa'ee je intala takkaa jira ta Hasnaa jedhanii itti qajeelchan. Imaamu Shaafi'iin abbaan mazhabaa kun akkasitti deemee isii sun bira dhaqee irraa qara'aa ture. Isirraa odoo baratu guyyaan du'a isaa itti geesse odoo haadha dhiiraa sanirraa qara'aa jiru guyyaa inni du'e mana na bira teeni hugguri qarii kaffanan booda Imaamu Shaafi'ii mataa isiitiin mana isii keessatti irra salaattee eegas booda gara hujubaa geessan. Haati dhiiraa akkana turte isinillee ta'uu ni dandeessan. Akkana yoo taatan bicha ilmaan faayidaa isinii godhatan akkana yoo taatan bichaadha taariikha illee hambifannee deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf madda araashii jechuun manguddoo teenya waan haaree isinitti hin ta'in arra booda immoo guyyaa dhiyoo sagantaa dhume malee nama 45 manguddoo akka ta'isanii ta qophooytee jira sagantaa wal ga'uu dadhabe malee mawaadaraa guddoo san irratti hin baanaa bara bulchoota qabalee faa jara gurguddaa namni ni qaraajiina hine jara akkanaa faadha warri duraan qophaa'ee taa'u jiru sagantaa irratti isin hin baan. Kanaaf akka araddaa teenyaa tanatti guyyaa dhiyoo tokko araddaa teenya tana mudirii walii yaamnee abdi faadhaa ganda kanarraas dhufe namuu ganda jirtanii madda araashii gadhaa baay'ee tajirtu jajjabeessaa keessa odoon ta'in walitti dhaabbatee namni islaama ta'e islaaminaa baruu qabaadha. Duba hedduu gama kanatti gargaarsa dhaban fakkaatti dilesillee nuun sossoone garuu manguddoon teenya hammi qara'u jira arra booda immoo akka kun nutti hin deebiin. Guutuun biyyaa qara'u qabdiin baana amma guyyaa san waliin taane wiirtuu barkallee gadii teenya san keessatti ijoollee irraa dhuftees kutanii qara'u jiran ichitti imma nama 450 ganda afran sun keessatti dhiiraa dhalaa hedduu nama 450tu ganda Usmaan ganda Faaraa ganda Awwalii ganda Barii keessatti nama 450 qara'u jira. Akkasumatti wiirtuu tanaatu irra guddoodhaa'u. Tanaafuu manguddoon teenya rabbiin dhiiga bicharraa isin hin gaafatu araara biyyaa bicharraa isin hin gaafatu sunis odoo ta'u haati dhiiraatis abbaan dhiiraatis abbaan gareetis manguddummaa kan keetiin rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa si gaafachuuf jiraataa jechuudha. Hawaasa keetiif maal daleeydee si gaafata akkuma dirqama jaarsummaa biyyaa qabdu akkuma abbaa gandaa ta'uu qabdu abbaa maatii ta'uu qabdu diin keessatti illee rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa irraa nu gaafachuuf jiraata. Kanaaf maaltu nu barbaachisa ati mataa keetiif gara diin masjidatti afaan kaayuunii fi akka tokko haalillee mimijjaa'uun hin jiru jeette mana qara'uunis haaraamii miti. Garuu wanni barbaachisu maali numa qara'uudha jechuudha. Mee manguddoon teenya warri arrarraa kaafnee akkuma reefu arma dura jettan niin qaraa jettu mee harkanaa baasi. Haaya hammi harkan baasin qara'uun deemuunsa warri qara'uu deemu hundinuu ni barattanii baallama seentanii sareefu seentanii ni barattan. Insha Allah yeroo sagantaa eebaa irratti ta'uu odoon taane dhufneetillee isin laaluuf jiraanna. Wanni nurraa taatan nuti adda duree ta'uu qabna. Akkuma dur daran qabsoo diiniitirra turtan arraas akkasuma ta'uu qabdanii. Mee hawwan keenya warri asi qara'u jiru mee nan meeqa mee harka baasi warri qara'u jiru. Haya isin ammoo qara'uutti hin jirtaniimi na jalaa dubbadhaa way qara'u jirtanii ganaan qaraatanii hin jeesin warri qara'uutti hin jirrees ka ni qaraatanii haya akka qaraatan baallama seenee sumaan deefi baallama rabbiiti jime baallama rabbiiti ni qaraata ji yoo sagalee illee gad dhaabdan antaniin isiniin jiru dhageessanii isinii rabbiitiin maal taanee
namni arra barnoota irraa hafe waa hundaanuu biyya irraa hafe namni islaama ta'e muslima ta'e aqiidaa isaan beeyne salaatni foormii miti akkanuma ol kaanii dhaabbachuu nama salaatu kanarraa hogguni fi salaatu ghayril marduufi alayhim waraddaalin jee nama sagadu jira ghayril marduufi alayhim waraddaalin jee nama salaatu jira faatihaan akkatti gurraan dhadhageen haadha abbaa jala namuma salaatu jala gurraan dhadhageeni salaatuun taatu harfiin arabaa qubeen takka yoo jijjiiramte macnaadhaa jijjiirama kanaaf maaltu nu barbaachisa amantiin teenya akkitti dhuftees walirraa qara'u sahaabaan nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam hatta tolfatallee mee tolfadhu jaaniini taa'anii eeganiiti ichi boodaa tolfata babba'an amantiin teenya sanuma wallaalaan rabbi gabbaruun faayidaan qabdu ulamaan islaamaa amata 67 wallaalaan rabbi gabbaruurra guyyaa tokko bakkatti waa baratamu dhaquurra caalaa jaan kanaaf wanni nu barbaachisu hogguni fi qabri gabbuute ilmaan tajaajilte iraata alaaqana qopheessitee himi wanni irraa gaafatamtu akkasumatti naggade duniyaa irraa himi wanni irraa gaafatamtu rabbiin kee eenyu diiniin kee eenyu nabiin kee eenyu irraa gaafatamtu rabbiin kee eenyu fi nabiin eenyu fi diiniin eenyu gurraanuu dhagee tananiin imaanis hin dalaydu مالف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نما دنيا برتي يكين قدتي هبتي اتنجرات رب العالمين نقجاسا كبرتي سفان خياجي يوخن انتهين هن دكبدو هن أغرتو وجهجون خناف جرون دنيا هنگ مراسة خنا نمي كان نبرا ياهي هجو بجرا خاكا خينيا سلارار مجرات شفدو خناف وابرتشو داني صلاة وجبيسون رفت yookiin yoo walit dhufee wajjin taa'ee diin kana gadin dhaabne shayxaanni mata matatti nam tokko tokkottu ni mo'ata waliin yoo walit deeman gaafa waa barachuuf kaate irrina keeni qobbatta rakkoo tantee ni sirreeffatta kanaaf haati dhiiraa ta'arma dhufte dhiira bichaarraan eegin daawaa mataa keetii irratti ni jire ansirra baradhe jechaa odon ta'in gama barnootaa wal hiriirsuun keessattuu asiin araddaan teenya tufaan sheekattiis ichi dhaabbachaa rakkoo guddoodha rakkoo tana warra sirreeffate rabbi nu haa godhu amiin jiime akkas rabbi nu haa taasisu ni baranne inneemi ani isiniifis nimu za'aatanaas hin ji'u guyyaa kanaas hin ji'u arra ni baranne geettan suutumatti hin dhufee isin laaluuf ta'a inshaallah hawa warra barachuu jiruus ni jiran rabbi haa jabeessu eful dura rabbi haa oofu biyya barakaa rabbi isin haa godhu biyya barakaa rabbi haa godhu ganda kanaas rabbiif duratti haa oofu abbootiin ilmaanii wani nin hadaraa isinit dhaammadhu ilmaan nu barsiisa maali ilmaan sheeka keenyaa barattoonni sheeka keenyaa waraabbachuudhaaf arma taa'an yoo arra ijoolleen darasaa armaayaate yoo jum'aa salaannee ilaa arra adda galuun keenya nurraan hafin namni ol kee abbaan dhiiraa tokkolleen taa tokko ol kee khutbaa godhee salaachisi yoon jiraatin ilmi tokkolleen ilmaanuma hamma ijoolleen teenya tan darasaatuun barsiiftee gara biraa isinii qajeelchite malee tokkolleen ka ilmaan ol kee waa himuu danda'u yoon jiraatin rakkoo guddoo ilaa arraan siin baana duba bokkottoon tun sirraa'uu qabdi ilmoo jaallachuu gujaa warri ilmoon tantee barachuuf sii kutte haadha dhiiraa yoo orma keessa jiraate ilmoo jaallachuu gursumtun ilmoo jibbuudhanaa isinima gursumitti ilmoo jaallanna jaaniiti ayyo firraa naa taa'i gaafas galees maarree takkaan na qunname firraa taa'i ilmoo diin irra jabeessuudhaan jaallatan waa barsiifachuudhaan jaallatan malee maarreen na qunname hottaa'i majlisa dhaquu dide firraa haa taa'u dan taasaatiin maaliin je'an gaafa dituute rabbi haa rahmatuu fi yaadatu jaartumaaf ilmaan olii gakka qabu malee qabri irra dhaqeellee siin kadhatu manuma taa'eetuu siif yaadatu kanaaf if qopheessuun eegaduulee qopheeffachuun ilmoollee arruma osoo jirruuti wanni walitti dhaammannu manguddoon teenya ijoolleen teenya haawwan keenya barnoonni mana keessaa tokkoon kanneef ja'anii gakkannuuf hin qabu diiniin islaamaa guutuun akkuma jirrutti carraa yeroo isaaf mijaa'eeti itti bobba'ee deemuudha qabaa jechuudha isin hundi wajjin ni qabsooytaniimi hadiin lafa qabsiisuuf bakka hadiyyaa eenyu jira isin maami
موتا برا بربان بكا فاطمة تو بكا عائشة آي ربي سناجراتس عند ربي نواقبل آمين جيمي سجل ما فياك أبدون آمين جانبل يا ربي نور عاقبل بيجي بركة ربي نواقود دير ربي سنابرسيس هاون كينيا ربي أبرسيس جولتين ورين بكتنا الرابو أني برسيسو جراني ربي عامل كيس ورش مرنيتيس خم برسيسو جران هيري ربي عطول شوف هيري بريدو هيري دير ربي عقودو في هذا أبا خيني هندو باو ربي عامل كيس من قدو تين عمري ديرتو بركة ربي سنياقن تاجيتي جرب من قدو ماتين بيجهزك أبدسوني ورفا يدبي دير ربي لفك أبسي ربي سياقود يا ربي من قدوم ما دي ينتو بيفت أوبي جامي دي دين كيتي لفانيك أبسي زيتاني كرب بدرو جوجاك يا ما دوب بتربي سناقود أكسيتي إلمان كينياس دير ربي نو أبرسيس هبكالا دين بكتنا ربي أباس جولة تينيا تم بكتنا برسيسا يرتو لفاتي وان كنا راستور تون در ربي قلمانا جيو ديني في الدنيا تياتاسس شيخ هي شيخ مبارك كيس كسمر ربي آتو في ديني في الدنيا ربي ولي عقبوف برنوت إني سبرسيسا تورلي خالتي تركان فتو ربي عقودو جولة أرما برسيسا تورن هون در ربي آتوف شيخ خينيا شيخ موسى خصب باساتين إفبرون والبرون ربي برون تايخنا ريدر تبارك ربي آخنوف إسمال لبونجيرو أبا بلودي والبين وصلاة جزيني جيخا جارسم من قندا تقول خير كذا خطبة قدر ربي نواغرسس هاتي أبلودي إسمال كنا مجلس قتيسه خطبة قدر لين دلا وانجير تقاي مجلس قتيسه إسي كرازيف ربي نواغرسس أكثر ربي نوادازس قوفني إسني تياتو والتهين إسني تياتات وان أفانين جدا إراركم ربي هيري إسني أقول هي وصافي بلاون ربي أقبو وادبا والدبا وان جنبي يتن ربي أجيجير درر ربي نواف أردات كفار ربي نوادازس جندت كفار ربي نوادازس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوتي أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. Sako jalkaba kan bahadidiya kan tika gudada shekoti lentenya hada habban kango akasa amma sakasuma hiriyo kannen hiriyota assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sinin janna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sinin janna الراس دابني فلدرة كسانتي وانتي أس دابني فوابكني تيمتي وانتي أس دابني فوابكم سامتي حاجنو ملي وكدوري متي تعرف نجسني الدنوباتي تعرف نجسني الدنوباتي والله اللي دكنا برنوني إفادة كمبرتي بكا وقيمة إفادة كمبرتي بكا قيمة إفادة jechature abbanko bolli nama keessa jiru bifa habarannu barnoota akkan taane doofa habarannu barnoota akkan taane doofa kanaan duratti dhuguma yoo himne haramii fi halaal adda waan baafanne kuni tahara kuni ammoo najisa waa addaan hin baafanne kuni tahara kun najisa waa addaan hin baafanne sasa أركان ركوع صلاة يوم ودان بافنة ربين تقطعه ملء آياتها وان بينه محمد رجعاس قرمان لجني ملء مهنا دان تقوي ساهم بينه ملء مهنا دان تقوي ساهم بينه الحمد لله جرو كنا أرى هو بتشو دفن جمان هلموتا مدان هراشيتيس مقام مغيرا هذا في أبوتي ولا لسنيرا إفتي باسودا هوجين قدميرا مادا هراشيتي برنوني جل كبيرا مادا هراشيتي برنوني جل كبيرا برنوتا كان نوتي توري دجل كمني مادان هراشيتي سقافة سوان دفني برنوتا كان نوتي كان الرجل كمني شيكا كينيا قالي شيخ مبارك حبيبي يوم واسي دغني شيكا كينيا قالي شيخ مبارك حبيبي يوم واسي دغني
waggoota dheeraadhaaf nu waliin lafaate waggoota dheeraadhaaf nu waliin qabsoofte hifadhee dadhabee yoomsi afaanii baate hifadhee dadhabee yoomsi afaanii baate. Allahu Akbar. Amma sagantaa keenya raawwannee jirra. Sagantaa dhumarratti sagantaa badhaasaa tunumaa fi kan asbee sheeka keenya Sheek Naasir badhaasa jechuun ammalleedha warra badhaafamuuf nuuf kennu Sheek Naasir Jiifal yatabaddal mashkuur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akkasii badhaasni kunis warra madda Araashiitiif kan baate badhaafni kun sheeka isaan qaraayisee fi akkasuma darasaa ganda kanaarraa kan as baate jechuudha inshaallah akkasiiti manguddoo keessaa kan akkasuma jechuun ammalleedha nu wajjin jiru jedhan eega soommanni bahee hanga har'aatti nu waliin jiru Abdii Hussein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itiyaan Suudaan Muhammad Hussein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ammas kanatti aan Suudaan Yaasin Muhammad Hussein. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ammas itiyaan Suudaan Dino. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ammas itiyaan Suudaan Abdii Adam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wali Buddha. Allahu Akbar. Ammas itiyaan Suudaan Yahya Ibrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kanatti aan Suudaan ammas sheeka jara qaraayisee jiran sheeka manguddoo kana akkasumatti qaraayisee jiru Sheek Aliyyi Jawar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yaa Suudaan ammas sheeka isaan qaraayisee manguddoota kana Sheek Kadir Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amma badhaasni kan warra hawwaniitiif shamarranii inshaallah ammas هذا أبادر فليتبدل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إتيان سودان هذا أحمد صادق. الله أكبر. الله أكبر. أما إتيان سودان هذا نصر. الله أكبر. الله أكبر. أما إتيان سودان هذا مراد زكو. الله أكبر. Murad Abdi Adam. Allahu Akbar. Amma Sitian Sudan Hindu Adam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sitian Sudan Mas Asha Muhammad. Allahu Akbar. Sitian Sudan Mas Ibur Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sitian Sudan Mas Lensa Taha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amma Sitian Sudan Fayo Ayali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sitian Sudan Mas Maria Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sagantaa keenya raawwannee jirra amma inshaallah kan Qur'aana rabbiitiin nuuf dhufu Anas Mukhtar falyatabaddal al-mashkura wa ma'jura. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين آمنوا لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا بآياتي ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفادة من العذاب
ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. إشراق TV Puro Ulama